Itti aanuun beellii fi rakkoon fayyaa guyyaa gara guyyaatti lubbuu namoota dabarsaa jira jedhu buqqaatonni gandoota baadiyyaa aanaa Kiiraamuu irraa buqqaanii magaalaa Kiiraamuu buufatanii jiran. Akka maddeen OMN kunniin jedhanitti haleellaa finxaaliyyii Amaaraa aanicha keessatti raawwatan ammallee itti fufeetii jira. Qaamoleen nageenyaa bakkicha buufatanii jiran rakkoo kana furuuf yaalii taasisaa jiran akka hin jirre himuun inumaayyuu sababa gargaarsi taasifamaa hin jirreef lubbuun namaa beelaa fi rakkoo fayyaan darbaa jirti jedhu maddeen Yihuun Ingidaa dabalatasaa qopheessee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi aanaa Giddaa Ayyaanaa gidduutti kan argaman gandooti baadiyyaa Koolajjii fi Darraba jedhamuun beekaman bakkeewwan kana dura weerara finxaaliyyii Amaaraatiin hedduullee hin miidhamne keessaa akka turan jiraatan gandicharraa OMN dubbisee himee jira. Haa ta'u malee jibbana gandoota kanneen dabalate gandoonni kanaan dura xiyyeeffannaa finxaaliyyii jala hin turin humnoota finxaaliyyii kanaan haleelamaa jiraachuu himu. Akka maddii OMN gara sirraa dubbise jedhutti haleellaa adoolessa 5 bara 2023 gandoota kanneen irratti raawwatameen namoota maqaan beeku 2 ajjeefamanii jiru. Qabeenyi hawaasaa callaa fi horiin saamamanii jiru. Ganda Koolajjii kan jedhamu Darrabbaa dabalatee waxabajjii 29 2015 galgala naannoo sa'aatii 10 kana nama lama ajjeesutti qabatamaatiin lubbuudhaan darbanii jiru. Qoteedhaan lama loon saamamanii re'ee hoolaa dabalatee hanga ammaatti amma galgala kana odeeffannoo amma bilbilaan argadhe nama naannoo sanarra jiruutiin loon 510 saamamee jira galgala kana. Weerara finxaaliyyii Amaaraa itti fufiinsaan aanichatti geggeessaa jiraniin hawaasni gandoota baadiyyaa irraa buqqa'uun gara magaalaatti dhiyeessaa akka jiran kan himan maddeen odeeffannoo OMN rakkoon kun waggoota 3 olii fi utuu furmaata hin argatin akka isaan irra bubbule himatu. Gama mootummaatiin irra deddeebiin itti iyyannullee furmaanni homtuu nuuf hin kennamne kan jedhan jiraattonni kunniin qaamoleen nageenyaa aanicha buufatanii jiranis qabata hawaasni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jedhuun finxaaliyyii waliin hariiroo jabaa uummatanii akka jiranillee jiraattonni OMN'if ibsaniiru. Waggaa 3 muluudha waggaa 3 hundaa marfetaa keessa jirra uummanni magaalaa aanaa Kiiramuu buqqa'ee inni kaan qoqqoffee inni kaan Giddaa Ayyaanaa inni kaan Amuruu inni kaan Gaanjee baraatti badee hambeen baay'ee nama rakkisee beela lamman nama jaamsisee hundi addana jiru immoo dubartiin meedaatti kuftee kan nyaatti dhabdee inni qaadaa biyyi kun biyya sooressaadha biyya dhangaadha godina Wallagga Bahaa Wallagga Horroo guduruu kun akka Itoophiyaatti sadarkaa qaba. Waggaatti oomishanni dhaqatee oomisha guddaadha inni Finfinneetti dhiyeessee gurguru boqqolloo toonii meeqata sirraa gala hammarra zeeroo ta'e biyyi kun wanti nyaatamu hin jiru qonnaan hin jiru waa tokko hin jiru finxaaliyyiin Amaaraa biyya kana guyyaa guyyaatti saddadee horii fuudhee horiin biyya kanarra jiru aanaa kanarra jiru horii Wallagga Bahaa Horroo guduruu jiru gara biyya Amaaraatti fudhatee deemee mootummaan ni jina mootummaan harka keessaa qaba ta'ee waliisaa wallaallee horii guyyaa saamamaa makalaakaan taa'ee ilaalaa waa tokko nuun godhu wajjin jiraatu wajjin nyaatu wajjin dhuguu Oromoo lafarraa fiddu. Sochii tokko gochaa jiran makalaakaan naannoo sana jiran makalaakaan naannoo sana taa'ee ilaala irratti argaa jira. Wanti saamamu kun gurguramee sheerii nyaatamaa jira. Ifaa ifatti sheerii nyaatamaa jira. Yeroo darbeellee loon akkuma kanas saamamee ture. Loon sana keessatti loon 10 makalaakaa filatanii 4 qalatanii 6 gurguratanii birriisaa hirataa jiru. Ifaa ifatti harka lamaan isaanii harka wal keessaa qabu. Ifaa ifatti uummanni abdii kutatee reebamaa jiru. Aansa guddaa kaffaltanii gabaasaa turtanitti waa'ee aanaa kana godina Horroo guduruu Wallagga Bahaa kana keessatti gahee guddaa qabatanitti ifaa ifatti waan mul'atudha. Yeroo amma xummaa argachuu hin dandeenye. Gargaarsi maqaa buqqaatotaatiin gara aanichaatti ergamu kallattumaan gara buufata finxaaliyyiitti dabarfamaa jiraachuu namoonni ijaan argan ibsanii sababa bu'uuraaleen misoomaa hedduun aanicharraa dhaabbatanii jiraniif tajaajila fayyaa ibsaas ta'e mana baaburaa midhaan itti daakkatanillee dhabuun rakkoo jabaa irra bu'anii jiraachuu ibsu. Uummanni qe'ee isaarraa buqqaafame kunneen beelaa fi rakkoo fayyaan lubbuun darbaa jiraachuus himatu. Walwaraansi biyya keessaa waraana alagaa irratti godhamu caalaa godaannisa hamaa daafee hin qorree uummata gidduutti dhiisee akka darbu dippiloomaatiin duraanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii obbo Baay'isaa Waaqwayyaa himan. Waggoota dheeraaf UN keessatti sadarkaa garaagaraatti kutaawwan